sheeyxaantonni biyya gartee Saawud Arabiyaa keessatti uummata keenya wal nyaachisaatiin dhiiga wal dhangalaa'isaatiin turan takkaa ishiitiin mootummaatti dhiyeessuudhaaf dirqama gartee uummata keenyaaf nagaa kennuudhaaf kutannee kaanee jirra yaa Jawaar Mahaammad. Kana booda waliif obsuun hin jiru jechaatiin jira. Shiftoonni kun akkuma kana dura dubbatamaatiin ture warra biyya keessaa gartee shiftoota gartee biyya keessaa maafiyoota garee 120 biyya keessaa uummata keenya hiraarsaa jiru wajjin hidhata akka qabanii fi gareewwan kun gareen isaanii akka malee bal'oo akka ta'e kana dura dubbateetiin ture. Caasaan kun egaa gaarreen Saawud Arabiyaa keessatti uummata keenya dararaa haa jiranii malee hiddi dhalootaa yookaan hiddi dhaloota maafiyaadha akka malee dheeraa akka ta'e kana dura ibseetiin ture Jawaar Mahaammad. Egaa amma hidda kana cirree kutuudha qabnaa kan jedhu Jawaar Mahaammad. Egaa shiftaan jidduu kana gartee gochaawwan fokkotaa yeroo yeroodhaan nuti deebi'u kan manguddoon jidduutti baatee dadhabde kan achiitti iyyanii hoggaa Jimmaa fi Harargee walirraa buute Arsii fi Walloo walirra ba'a. Hoggaa Walloo fi Arsii walirraa buute Jimmaa fi Arsiitu walirratti ba'a. Fitinaa uummata keenya godhaniitiin ajandaa uummataa baasanii gaara keessatti dhokataniitiin uummata keenya wal nyaachisaatiin turan. Amma booda obsuuf hin jiru waan jedhu fakkaata Jawaar Mahaammad ganama kana jecha. Shiftoonni kun eenyu faadha? Hojiin isaanii maali? Eenyu faadha wajjin hidhata qaban? Gandi isaan itti dhalatan eessa? Sababni isaan uummata kana walitti buusaniif maali? Kaayyoo eenyutiin waan kana hojjechaatiin jiran? Eenyutu hojii tana isaanitti kenna? Bu'aan isaan waan kana keessaa argatan maali? Akkamitti horii kana uummata irraa guuratan? Namoota qaqqabanii rakkisaatiin jiran kana qabiyyatti uummanni maallaqa irraa guuru kana eenyu wajjin dalagataniitiin maallaqa kana daddabarsa maallaqaa kana wajjin hojjetan. Qabsaa sabaa ka fakkaatu ka gartee uummata rakkate haala kanaan gargaaraa jiru ka fakkaatulleen ka maallaqa uummata kana guuraa jiru ka fakkaatulleen hedduu waan kana keessa jira. Hiddoonni kun jaroota gartee gandummaadhaan waan adda addaatiin uummata kana rakkisaa jiran kana duuba warra jiruutu hedduudha. Amma hidda kana ciruudhaaf gabbaanee jirraa jaa Jawaar Mahaammad. Gochi suukanneessaan ijoolleen teenya biyya Arabaatti walirratti raawwattu hirmaannaa qaamota hundaatiin dhaabbachuudha qaba. Kanumarraa ka'uudhaan qaamota nageenyaa Saawudiitii fi kan Itoophiyaa waliin akkaataa yakkamtoonni gochoota kana duuba jiran adabaman irratti mareechaatii jirra. Namoota adda durummaan gara marsaalee hawaasaatiinis ta'e lafarratti shira hammeenyaa kana xaxan nuuf eeruudhaan gahee keessan akka baatan waamicha isiniif dhiyeessina jechuudhaan sa'a 5 dura kan maxxanse obbo Jawaar Mahaammad. Odeeffannoon namoota adda dureedhaan yakkoota kana qindeessan adda baafachuuf barbaannu tokkoffaan maqaa dhalootaatii fi maqaa sooshaal miidiyaa isaan fayyadamanii suuraa nama sanii yookaan yoo danda'ame kan ammaatii fi gaafa biyya jiranii iddoo dhalootaa yookaan godina aanaa fi ganda isaanii iddoo yeroo ammaan kana jiraatan yoom gara biyya ammaan kana jiranitti akka dhufan Saawud Arabiyaas ta'ee bakkoota biraa haa ta'u. Akkasuma ammoo yoo danda'ame koppii paaspoortii isaanii naashinaal ID yookaan viizaa isaanii jeetii gaafate haa ta'uutii garuu yaa Jawaar keenya jedhaniin. Yaa Jawaar keenya jarri tun gartaa waraqaan eenyummaan isaanii ati gaafate odoo mattaaqaa hin baafatin biyyarraa yaate. Dhalatuu isaaniitu maatii isaanii malee warri isaanii ka isaan dhale malee namni biraatu hin beeku jara tana. Jarri tuni mattaaqaa yookaan waraqaan eenyummaa isaanii waan akka mancaa, waan akka gajaraa, waan akka ablee, waan akka billaa, seenxii, waan akka qawwee, kilaashii fi waan adda addaati. Eenyummaan jara kanaa waan akkasiiti yaa Jawaar keenya waan tana si arguu hin dandeenyu ammoo garuu suuraa isaanii ni beekna. Maqaa isaanii ka sooshaal miidiyaatillee warri itti dhiyaatu hangi tokko numa beeka. Warri sun saaxiluu itti fufaniitiin jiranii suuraa isaanii tan durillee gartee qabaachuu baatan tan ammaan kana argataa ni qabanii tan wajjin gaara keessatti kaan takka ni jirti ta isaanii biraa dhossaatiin ergaatiin akka jiran odeeffannoon garagaraa ammaan tana maxxanfamaatiin jira. Shiftoonni kun eenyu faan isaan duuba akka jiran maaliif gocha kana halkanii guyyaa itti deddeebi'aniitiin uummata Oromoo irratti hojjetaa akka jiran sababni isaan uummata kana walitti kaasuudhaaf hojjetaniif maal akka ta'e bu'aa dhuunfaa isaaniitiif jecha caasaan biyyarraa hidhame kan diriirfame kan akkuma bara dabre dubbatetti Jawaar Mahaammad caasaan biyyarraa diriirfame kun gaara biyya Saawud Arabiyaa qofa osoo hin ta'in biyyoota Arabaa garagaraa keessatti namoota kanaan hojjetamaa akka jiru gaa beekamaadha. Kana waan ta'eef hidda isaanii kana ammumatti hidda kana kutuun dirqama akka ta'e Jawaar Mahaammad dubbachuudhaan ganama kana sa'a 5 gahee jira barreeffama kana erga maxxanse nutilleen eeruu nuuf ergitan qorannaan mirkaneeffannee qaamota nageenya dhimmi ilaaluuf dabarsuudhaan tarkaanfii barbaachisaan akka irratti fudhatamu taasifne jechuudhaan barreeffama kana maxxanse baalagummaan fokkisaan kun dhaabbachuudha qaba. Gahee keessan bahadha.
lubbuu miskiinaatii fi maqaa sabaallee baraaraa jechuudhaan egaa kan barreeffama kana maxxanse Jawaar Mahaammad itti deebisuudhaan egaa boo iyyaafannoo jechuudhaan suuraa yeroota kanaa kan maxxanse jara sadeen kana saffisaan eenyummaa isaanii addanuuf baasa. Tokkoffaa jaa maqaa dhalootaatii fi sooshaal miidiyaadhaa yookaan tiktookillee haa ta'u feesbuukaa. Lammaffaan bakka dhalootaa yookaan godina aanaa fi ganda isaa. Sadaffaan yeroo ammaan kana eessa akka jiran. Afraffaan koppii paaspoortii ID yookaan iqaamaa isaanii. Shanaffaan ammoo girippii waatsaappii yookaan feesbuuka keessatti dhaamsa isaan walii daddabarsaatiin turan dafaatiin nuun dhaqqabaadhaa jechuudhaan egaa kan Jawaar Mahaammad maxxanse. Jaroonni inni sadeen jalqaba irratti maxxanse tokkoffaan Hafarsoo nama jedhamu gartee. Obbo Hafarsoo abbo Hafarsoo jinniin si hafarsitu jettee kayyooleen akkatti itti qoosaa turte tokko tana dura jechuudha. Aartee gaafa gartee lolli yeroo adda addaatti qabu inni bakkuma takkaan dhabamu jechuudha. Usmee gurbaan jedhan kunis usmeen tuni ishiin tuni warra wanniitisa. Warra walloon natti fakkaatti ishiin tun muzammil khajaamu kanas bakka ta'e waan beeku garuu ishiin tun deenyatti dabalatu warra durirraa garuu ani beeku. Shiftaan akkanaa gaa hedduu jira itti dabaleeti namoota sadii kan biraa fide ammas iyyaafannoo jara kana dafaati eenyummaa isaanii addanuuf baasaa jira. Maqaa dhalootaa fi sooshaal miidiyaa isaanii yookaan tiktook feesbuukaa fi kanneen kana fakkaatan. Lammaffaan bakka dhaloota isaanii godina aanaa fi ganda isaanii. Sadaffaan yeroo ammaan kana eessa akka jiraatan. Afraffaan koppii paaspoortii ID fi iqaamaa isaanii. Shanaffaan ammoo gruppii waatsaappii yookaan feesbuukaa keessatti maal fa'aa akka waliin jechaatiin turan maal fa'aa akka dhaamsa dabarfataa turan akkamitti akka walolaa kana qindeessaatiin turan shiroota isaan dalagaatiin turan bakka gruppii san keessaa iskiriinshotii fi wantoota isaan hojjetaatiin turan sagalee isaaniis haa ta'u viidiyoodhaan wanti isaan achi keessatti dubbatanii dalagaatiin turan kan isin bira jiru waraabamee kan jiru ergaa jechuu isaati Jawaar Mahaammad. Egaa jarri kunillee eenyu fa'aa akka ta'e hin beeku tokko gurbaa kana gurbaan kun eenyu akka ta'e waan beeku kan lammataa jaal ibsaa kanan beeka aboo ibsaa kanan beeka mucaa sabiyyatti galeettanii jidduu takka maal galtii bootu hin galtu jalli qabamteetuma jirti minaamin jedhaniituma ayyandaa baasaniituma hambisanii kun ibsaa sanita ibsaa sanatti fakkaatan jaal ibsaa kajamu tokko isanatti fakkaata kunoo eenyu aboo kunis gaarreeffatee ta'a mucaa eenyu saboo maqaan isaa alfincilaa oh wallahi maal jasi maqaan isaa maal jaa alfincilaa siboo akkamitti iyya baasa gurbaan alfincilaa jaa barsanu. Egaa hanga ammatti odeeffannoon sadeen kun dhuftee jirti wantootuma amma isinii dhaabne kana wabeeffachuudhaan jaroota kanneen ammallee saaxiluu itti fufaa jaa eenyu booku kamataa gisheedhaa kun eenyu siboo eenyu fakkaata mucaa siboo xifireen isaatu egaa shiftaa gaara biyya isaa dura biyyaatiif amma kunis aboo ajaa'iba mucaa akkamitti ta'a miicaa gaarreeffatee laamme subhaanallah kana baraka ijoollee tan waliin fixaa jiru akkanaa kana faadhaa beekaa kunoo eenyu booka koofiyaa diimtuu mata kaatee taa'u kun kursii tolfatee barinumaa bakka akka ta'a barinumaa akka ta'a aboo eenyu siin jaannati aboo ammaaf maqaa isaan beeknu aboo kunoo yaa obboleessa kiyya kunoo yaa obboleessoo bargaa nama hedduudhaan beekne maqaa amma garuu maqaa isaanii waan beeka tiktook irra jira kan hundanuu waan beeka haa ta'uutii garuu maqaa isaanii hin qalbifanne suuraan isaanii ammaaf baate iddoo dhaloota isaanii eenyufaa akka ta'an eenyufaan akka isaan bobbaasu wantoota beektan takka takkaan asimaa isin jechaa jira joori kasiriin jechaa jiru Jawaar Mahaammad jecha kanaafuu gartee waan Jawaar Mahaammad jee hujirra oolchuun dirqamaa mire biraa daadaa jechaa jirtanii iccitii dhossuun hin taatu ammaan tana iccitiin dhossin kunoo diimaa kanallee akkana taa'u kana akkana dubra meeqa qararee fixe kana jecha la egaa kun xiqqishallee fakkaata eessumaa jira kana keessa mataa raasaa kunillee wanni san numa fakkaata kunillee xiqqisho fuulli isaa wanni ta'eetuma jira haa ta'u garuu xiqqaasan kun faan nama sodaachisa mucaa kunoo garuu egaa xiqqaadha aboo kun xiqqishaadha akkam ijoollee xiqqoo sanaatu garuu imtihaana qabayyan tana iyyanta fitinaa dhalte tana iyyanta uummata keenya daaraa gochisiisaa jirta akkasiifuu Jawaar Mahaammad maxxanseetiin jira kana qofaa miti jara kana waan beeytaniin bakka isaa itti dhalatan maal akka hojjetaatiin jiran ganda kam akka isaan jiraatan Saawud Arabiyaa keessa bakka kam akka jiraatan yookaan biyya Arabaa tana keessatti uummanni keenya daramaatiin jiru tana keessa eessa akka jiran takka takkaan saaxilaa jechaatiin jira Jawaar Mahaammad jara kana erga saaxiltan booda nuti qoranneet namoota beenuun karaa adda addaatiin qorannaa irratti gaggeeffannee mirkaneeffanneeti jarri kun shira keessatti hirmaachuu isaanii erga adda baafannee booda tarkaanfiin cululuqaan akka irratti fudhatamu goonaa tarkaanfii cululuqaa jechuudha cululuqaadhaa beekiga namoota Awurooppaa fi Ameerikaa jiraataa ijoollee Saawud Arabiyaa wal ficcisiisaa jiranillee dhagayaatiin jirra maallaqa ergee achitti jara kana gargaaru hundaa jira oofi waan sirritti jirta minaamin jee maallaqa erguuf hundaa jira gama kaanin ammoo leencota garagaraa qopheessee achirratti tiktook irratti naquufitu jira giiftii garagaraa jechuudha warra dalagaa godhee wal jaaree gruppiidhaan haala kanaan gartee uummanni akka wal nyaatu irratti hojjetu jechuudha warri kun eenyufaa akka ta'an gartee mirkaneeffachaa jira dhagahaa jira duuba akka jiran dhagahaa jira eenyummaa isaanii ragaa waliin dafaatiin hunda qabaadhaa jeeboo Jawaar Mahaammad isinitti gabaa erguu fi itti fufa saahiba kiyya gaaboo kun gurbaan iccitiitiyyaa mibbaan nagar yeellam daadaa iyyata iyya qashina abbaate jawartu si gaafataa jiraa dadda fi ragaadhaan dhaqqabi itti ergi
shirtoonni hattoonni biyya keessaatis biyya alaatii maqaa ummata keenyaatiin waan addaa gochaa fokkisaa ummata keenya irra dalagaa jiru hundi shirri ishiidhaa hundi saaxilamuu qabdiidha bakka ammaan kana. Kana booda gahee jiraadha bakka maqaa sabaatiin ummata keenya wal nyaachisuun maqaa gosaatiin gandummaa fi kana kanaan ergama bakka biraatii fudhatanii ummata keenya gidduutti summii gandummaatii fi summii gosummaadha gannaquun haa dhaabbattu ni dhaabbatti. Kana booda dhaabbachuu qabdiidha. Abbaa fedhe haa ta'u shira kana keessatti hirmaate shiroota akkana kanaa kana keessatti hirmaatee ummata keenyaa fi maqaa oromummaatiillee warri balleessaa jiru takka takkaan saaxilamee ummata keessaa dhaabbachuu qabaa. Yeroon isaa ammaan kana waan beeytan hicitii jara kanaa kan beeytan gochoota isaan keessatti raawwatan guruppii keessa hirtan san keessaa adda fa'aa iskiriinshuut goggodhaatii sagalee isaanii wawwaraabatii viidiyoolee garaagaraa wawwaraabatii gama keessaatiin Jowaar Mahammadii jabaa dafa shirtoonni saaxilamuu qabdiidha bakka saaxilamuu qabdiidha. Hanga ammatti nama miliyoona 5 oltu wantoota Jowaar maxxanse kana yoo hordofaatiin jira agartan jenneeti abdanna viidiyooleen bakka adda addatti maxxanfamaatiin jirti daddafaa iccitii Jowaar Mahammadiif erga shirtoonni saaxilamuu qabdi hattoonni beekamuu qabdi ummata keessaa bahuu qabdi shirtoonni dhageessanii. Tana isiniin jenna warri as keessatti suuraan keessan mul'ate ammoo nuti keessan jirru yoo keettan taate uf qulqulleessaa akka keessan jirru ragaa fidadha. Nuti keessan jirru yoo keettan taate nuti waan kana keessa takkaa seenneen beenu hirmaanneen beenu gochaa kanaa keessa hirmaanneen beenu yoo keettan taate ragaa fidadha. An guyyaa akkana kanaa achirratti affeerameetuman seene malee keessan jirullee jettu ragaa qabdu as dhiyeeffadhu. Maaliif ummanni ragaa asirratti bahaa jira Jowaar waan mirkaneeffataa jiru qofa maxxansaatiin jira waan ta'eef. Sii galtee amma tanuma nagaan nuuf tura.